السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبوليان مسنسوني چايا بيا كيسا فعلا جرتان هندي كيسان كونوا كمارجتانيت دابني غرغار سنمو ما چايا أمانا والدا غرغار سورمو أونتاريو إرّا إسا جه أمتا كيني أورمو واللوبران أنا جيل دموغار أمتا سوبا لولاتين بقاني منافق إني ساني الراغوبته وان قمنوني في وان هم نقمنو كندي سنة جدو ترجمني أمانان تيسان أكار جتان كانتي هواسا خيسا هواسا بيرا بفخان عنجه تجرا akka carraate he dhaabbanni gargaarsa namoomaa caayaa jaamu kun yeroo jalqabaatiif kan dhufnee kanatti jaanis argine kanaaf alhamdulillah gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama fageenya irraas teenyee obboleeyyan keessan ilmaan keessan kan biyya keessaa fi biyya alaa jiran yaadaan rakkootamuu keessatti isin wajjin jirra du'aa'iidhaanis isinuma wajjin rakkachaa akka jiranii fi isiniif jirra سنين جتشوف دفنة خنافوجا بقى ولا ركنين جاء بسنيس بقى جرات تاني تمبرا يا ود أبني كون يرو جوابا ده وقالا ما يجون دي فمي أما يرو ركون هونجي دا مواسك إني كارر جيم دتو سانالي دو غرغارا توري بوراناس باليس أكسمت أمان تنمو أمني كينيا كام لفان مال فاجيني رلي ثانو ورا سنيف جهالال سنيد إيه وتشاجرو وبليان كيسان كان بيا كيساس بيا لاجرن كيسافو ولدان غرغارس أورومو أونتاريو جامو كان كندا جرو مالكا غرساني تولي كابن جمر أبتة غرغارس نمومة عاه خينيا خنان أكيد سنبرة جو أمانة نكنن أمانة سني في النيل دفنة bachuudhaaf ummanni Oromoo iddoo garaagara jirtan kan biyya ala jirtan Kanaadaa jirtan bakka garaagara kan jirtan ummata kana gargaaruudhaaf qarshii walitti qabdanii wanti nu ergitan nu harka gahee jira guyyaan har'a kanatti ummata argitan kanaaf daakuu kuntaala gara 60 يوكان كيلوغرام ديدمشان أبوارا دي بلا ما ففرتما أكجهو جونه رابسو دندني جرا يشارة كناف باي سينغلاتي فن. بسم الله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بليان كينيا كوالدا شايا جلت أرجمتن عندي كيسنوه مكا حواسا ولو أنا جيل موجا مقالة سنبتين إرد الدبودان سنجلة فنا ركني أمتا أنا جيل لا ركنك يجتشودان وان كان نفراب ستنداكو في زيتي غرغارس نفكوتان كوني وان قد على حقيقة نمني هرّا داكو كيلو تكابر سديتا من بيته جراتو دات بيجرا زيتي بيرا تكابر رجعتا مر ترباتا من بيته جراتو دات بيجرا خوني
gargaarsa guddaadha yeroo isin laaltan waan xiqqaa waamaxinnoo kana raabsine wallotti jedhuun keessan ni mala garuu waa guddaa tokko raabsitan haqiiqatan baana takka hin qabne takkaaf hawwaa kalama hin qabne lamaaf hawwaa amma nuti ka hin qabne san arganne maqaa hawaasa keenyaatiin hedduu galatooma jiraadha asumarraa namoo du'aa isinii godhuun barbaada rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa galma isin yaaddanii olitti barakaa keessa kaahee waan kana barakaa rabbiin keessa isinii kaahee ka itti guddatan ka dagaagina kunimmoo sababa ta'ee kammoo dhaabbatni caayaa kun itti guddatee itti biliyeenaratti ta'ee ilaale hawaasa sallee miliyeenaraa fi biliyeenaratti godhu rabbi isinii haa taasisu dhaabbata biraatiifillee waan dhaamuu barbaadu akka dhaabbata caayaa kanatti osoo hin tuffatin anarra kuma dhibba takkaan qabaa kuma dhibba takka tanaan maalan raabsa jettee dhiphatoo son taane wama qabduun hawaasa bira dhaabbatu wama dandeessu sagalee ta'ullee gargaarsa natti fakkaata nama kana birallee dhattee abshir jechuun gargaarsa waa kennuun ammoo gargaarsa guddaati dhaabbatni biraa ija guduunfattee hin taa'in hawaasa kee ka bahaa fi kibba jiru gargaari fakkeenya sii ta'utti jira caayaan yookaan waldaan caayaadha kuni fakkeenya sii ta'aa jira isaanillee rabbi haa guddisuu hundi keenya wal gargaaru wal bukkee dhaabbannu dhaabbata kananillee isinitti haa baru jennaan gaa kennuun isinitti haa baru namtichi yeroo kenne argata wajji yookaan baasii godhu malee namni tokko hin argatu galiin isinuuf baasii godhu malee kanaafuu sababa kanaatiin rabbiin waan hunda isiniif haa kennu isiniif haa guutu jechuun barbaada assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh dhaabbata gargaarsa namoomaa caayaa hedduu galatoomaa jechuun barbaada duraan dursee durataa fi itti gaafatamaa dhaabbata gargaarsa namoomaa caayaa Badrii Ahmed obboleessi kiyya feesbuukii irratti wal barree gaafa mataati feesbuukii irratti wal barree feesbuukii irraa gara lafaa buunee gara uummata keenya rakkoo uummata keenya wal qoratu uummata keenya gargaaruu bira geenye har'a immoo wanni hundi nu milkaa'ee wajjin dhufnee walloo aanaa jillee dhummuugaa magaalaa Sanbatee waajjira bulchiinsaa fuulduratti argamna amma miseensonni dhaabbata caayaatii fi akkasumas hirmaattonni biyyoota adda addaarraa dhaabbata caayaa kana erga hundeeffame waggaa 2 keessatti utubuudhaan gara isaatiin gargaarsa gootan akka hawaasa bira gahuuf gumaacha taphataa jirtan hundi keessanuu bakka jirtanitti galatoomaa jechuun barbaada akkasumas dhaabbata caayaa miseensonni isaatii fi hojjettoonni jalaa gubbaan jirtan hundi keessanuu maqaa hawaasa wallootiin maqaa hawaasa jilleetiin baay'een isin galatoomfadha. duraan dursa warra deeggarsa kana nuuf fidanii dhufan waldaa namooma caayaa gargaarsa caayaa kan jedhamu biyya fagorraa ka'aniiti kan dhufanii biyya fagorraa walitti qabamaniiti kan dhufanii deeggarsa lammii akkanatti buqqa'ee manni jalaa gubatee rakkoon irra geesse kana jaaniiti achii ka'anii dhufanii dursa akkuma silaas jechaa turre maqaa uummata keenya uummata aanaa jilleetii fi warra buqqa'anii warra manni jalaa gubate kanaatiin galata galchuu barbaanna isaanii fi mindaa isaanii rabbiin deebisuu fi rabbiin jazaa isaanii isaaniif haa kaffalu isa kana qabannee warri arma jirtanii warri fudhattan waan argattan nama hin argatiniif qaqqabsiisa ogaa galtan walii hammaara ogaa rahmata walii gootan rabbiinis rahmata nuuf godha waan ofii argattan irraa ganda keessanii ollaa keessanii gindottis sahanittis waan qabdan walii kennaati wal gargaara ammoo namni nu gargaaru ittuma jira rabbiinis nu gargaara namnis nu gargaara isa kana qabadhaati akka bulchiinsa aanatti bakka buunee waan wanni jiru kanuma jedhu barbaanna galatoomadha jechuu barbaadetti. Asliin sababa walitti bu'iinsatiin eessarraa buqqa'ee miidhana guddaa qaba jedhee jira. Gandi afur guutumaan guututti gandi buqqa'eedha. Gandi sadi immoo raddaan muraasni kan miidhagirra gaheedha. Ammas uummanni kun haala rakkisaa keessa kan argamu mana hin qabu manni isaa gubatee jira qabeenyi isaa gubatee jira
haala rakkisaa keessa aduu fi roobaa keessa kan argamu. Rakkii gaa ilma kiyya nuyi mana lamaatu na gubate tokko kan ilma kiyya tokko kiyya shaamaa diddamtu keessa kumtaala diddamtu keessa gubate alhamdulillahi rabbil aalamiin xiyyaanaan ba'ee bococcuu sana uffadhe. Kan gubanne mana tokkotti 10 mana tokkotti 9 xeefin akkanumatti dhumaa jiru immoo bara kana rabbi nuu kenne carraaqanne humana qanne deebitee inni kun harkanii bobbaa jaanii inni kun qamadii eegaa jaanii nu immoo warra carraaqatee nyaatu. Ini dhiiratis achumatti waan nu lolta wallaalle baqanne inni naddaati mucaalee fudhanne baqanne horiittiinis kun bobbaate achumaan galte. Hadaayi sadarbee sirellee na dura fudhatanii jaarafame wanta kan qabu kunuutana tokko natti kenne mana qullaa keessa ba'ee goofniin dhaabbata gubate jeen kijibu rabbiin na teejjaba duuba kunoo ani armaan jira mana timirtii kee gangalanne amma guddii tinatti baane kana kee gangalanne kana keessa jirra mana na dura gubanne amma jaarafame wanni takka na namne kunoo gandarraa fudhee sabbateedha fudhee tam keessa ta'utu jira. ስራ ሄጄ ስራ ዘመቻ ስንዴ ስራ ዘመቻ ሄጄ ተዛ ስራ እየሰራሁ እያለሁ ጦር ተጀመረ አሉ። ተዛ በመጣ ምን የለ ቤት እሳት ተቃጠለ። ምንም ይዤ ሳልወጣ ባዶ እጄን ወጣሁ። አልሐምሳችንንም ምንጣፋችንንም አንድም ነገር ይዤ የወጣሁት ነገር የለኝም። የሚበላ የምጠጣው ነገር የለም። ቤት የለም። አመድ ብቻ ነው ያለው። ያለነው በእናንተ ነው። ምን የሚችል ጉፍታ እዚች ነው። ይችን ጉፍታ ሁሉ መጠለያ ነው ያለበሱን። ይህንን መጠለያ ነው ያለበሱን። ቀለብ የለም፣ ልብስ የለም፣ ምን የለም። Mani sirraa gubate. Mani nu gubate. Maal akkamii jirtu mana maal keessa galtan? Galaa ja'an. Galaa ja'an bakkeetti gallu dhabne. Deebitee inni gale kuno amma oliin tun basutti jirtis giyyee gubbaa waacuu kaleessallee qawweetti dha'otte. Amma kuno maasatti gadi buune maasaatee jirra mee duhaanuu goda halkanii guyyaa dhaabbadda agwaa Maal akkamii? Amaarri dadhabame. Mana qabdanii? Hin qabne akkuma kanatti galaa ja'an achitti mazaggabamtan. Oggaadhaan nama zaggabamne achiin nu ariitee deemtee karaa sanbatee gadi nu bassite. Inni guguddaan lakkee nu silaa maxxalaa kana sheenne kanuma qaqammamna jenne itti dhiif. Nuyi halkan sadii bullee amma muka jala irraaf halkan dhaabbanneetuma yaa rabbi nuu fuudhete nutti dhihi jenna ruuzii nu affeelaniiti ruuza kana qaqammafne gallabaa fi subila hidhaa ruuzuma kan hiikani ruuzuma kan maqaammoo dhufanii qalanii miti aggaa qalan deetee nu wahuu nagar kan nyaata abuma nyaata alma keessa humna qabu nyaata sun waxeessee birri dhaabbatu nyaata nu dirritti teenya kan nu ciiftee kan lafa ciifne nu goha jenneetuma teenya biyyomarra ta'utti jirru. Amma obbo gargaarsa kana ijoollota keessaniitu gara waldaa gargaarsa Oromoo Kaanaadaa keessa jirurra maallaqa kana gara dhaabbata gargaarsa namoota caati erganii xiqqaattus walli kun akka isin bira ga'u godhan. Saniifuu ilmaan keessan kanaaf fi dhaabbata kana mee naaf galatoonfadhaa gaamee akkamitti galatoonfadhaa? Nu haa guddatarree darajaa guddaa nu haa gahan. Oluma olu nu haa dutan. Inuma nu haa jiraatan. Wahuu nu duraan ta'in. Gufuun nu duraan ta'in. Qoreen nu duraan waraanin. Guddisanii yaalma kiyyaa argatan. Galatoomaa jedhan jiraadhaa jedhin rabbi sinaa guddisu darajaa guddaa gaha. Wahuu sinin argin jedhin atis nu haa jiraadhu bakka naa jiraadhaa naa guddadha. Umrii nu dheeradha. Umrii nu dheeradha. Riskii nu bal'adha. Ishitti kenni. Bismillah maqaa rabbiiti. Rabbiin inni sin kalqe. Ayaatiin dheera. Bultiin naima. Ati nu gargaarte. Rabbi si haa gargaaru. Umraan kan kee dheertu. Ila hamma kajeeltatti oluma oli. Hoggaa dietee geesse jannata. Jannata rabbi si haa waamu. Jannanni si haa kaadamu. Ati jettee tamira jannat. Ariira jannat. Kanaan rabbi si haa razzaqu. Nu razzatte. Hin beelonne. Hin deebanne. Manatti nurraa gubatte. Alhamdulillah jenne. Alhamdulillah dietee ayaatiin kan kee dheera. Bultiin kan kee
النايمة ماكينة كان غازي ملي عادية والله نو ربي جين ونوطولا اسني في ربي سني هاتول ربي نبي سنا دغفو بسم الله الرحمن الرحيم جرادا غدادا درجا غدانو غاو اللهم صل على النبي جرادا أولما أولي dia bete abak ya jiraat buli turi jannat arab siawa majarashan kan jannat ami jannat ni siawa Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad alhamdulillah rabbil alamin كنوا ندرمت رب سنيها درمت نبي سنيها درمت وفي رب سنها قب رب سنها كاد كاسا رب سنها كاد المان كيسني وجر والله رب سنها إن شاء الله دوها سني وجر إن شاء الله ربي سنو كل وجنجر وكيلا نوباس جنن دندس سنو كل نوباس ريكون سنو كن الحمد لله رب العالمين اسني ما جنتها كن قبض نتي ماكينة أما زي غازن إنديا مني إكمال ساتن سنيها أوفو إكمال ساتني الحمد لله رب العالمين جرادا بولا ترى الحمد لله رب العالمين إسي وجه كان الرب سناجو يعني دي بتعندك بنك أمن سنار كاجو آيات كيسان إيراتو عمران كيسان هارواتو اسم بولاته وان كنيتان دبنا بران دبنا دبمنا ilman qabatanis akakaju qabatani akakaju kesan majan ababaju kesan majani dia bisa wan jirenya kesan oli rabbi sinaqab makin kesan sinakan nakini wan keni tanin dabini biranda bami nabi Allah amin Allahumma salli ala Muhammad አሁንም እዛው ድረስ እናንተም ቆዩልን አማንም አላህ ያድርገው ቀበሌው አማን ይሁን ይረጋጋልን እንብላበትም እንጠጣበትም እናንተም ዜና ሁኑልን አገሩም ሰላም ይሆንልን የምንበላበት የምንለብስበት አገር አላህ ያርገው አብረን የምንኖር አላህ ያድርገን በረካዩ ሁሉንም ያገኙ አገር አማን እስተጎሳው እስተቤተሰቡ እስተወለዲው እስተተወለዲው አማን አላህ ያርግላችሁ እናንተንም አላህ ይካሳችሁ ታላህ አገኙት ተባለቤቱ ተሱ አገኙት በረካ ሁኑ በሰፊ ጁድ የሞየጨመረ ይስጣችሁ እናቶች ወርቆች ማን ታዘበን ማን ጠየቀን መየ አላህ ይገድፋችሁ ሁሉንም አላህ ይገድፋችሁ በረካ ሁኑ ሸህር ረመዳን መጀ በመጣግራችሁ በለፋችሁበት ባሰባችሁበት አላህ ይካሳችሁ በረካ ሁኑ ሹመታችሁ ሹመት ይርታ ሁሉም ነገር የተሟላውን አላህ ይስጣችሁ አሜን ባለቤት አሜን በረካው አሜን እድሜና ጤና ይስጥልኝ نهي الحمد لله رب العالمين اسنو قاتني ربي قمنا اسن قمنا جرادو اتيس جرادو بولي توري هم مكان نبي ماكينة كان كديته سنبيت اللهم صل وسلم المان كيسنس بكجراني كوتي سندغاني وان دندينون غرغارسا ستكفنا جبادا مشا dhugatti keessaafuu hawaasni Oromoo Kanaadaa Ontario jiraatan murtee sirrii murteessitanii dhaabbatichallee akka guyyaa har'aasitti argamnu nu gootanii ummanni kun akkuma argitan rakkoon isaan keessa jiran akka yaannee fi akka dhageenye ol ta'u keessaafuu erga keessatti argamne rakkoon isaanii gad fagoo ta'uu fi warreen qe'een isaanii duraa buqqaat afataa fi uffata waan irra jira ciisan osoo hin qabne lafa ciisaa ummanni kun jiraachuu isaanii argine maatii fi dubartootni qoftiin asitti walgaanii rakkoo hamaaf saaxilamaa jiraachuu isaanii argine kanaaf jalqabbii gaariidha kun gahaa akka hin taane hawaasni fi dhaabbileen birootis deeggarsa akka itti fuftan jecha ammallee irra deebi'ee wanti jechuu barbaadu dhaabbileen keenyaa fi deeggartoonni caayaadhaa idil addunyaa humna keenya qindeessinee hawaasa keenya biratti deebi'uu akka qabnu wanti har'a finne humna jirqabru qindeessinee asitti argamne malee gahaa akka hin taanee fi rakkoo jiru wajjin yeroo wal bira qabamu xiqqaa waan ta'eef
humna qabnu qindeessinee akka asitti deebinu abdiin qabaa hundaa olitti warreen asitti argamuu dhaabbata gargaarsa namoomaatiif caayaatiif sababa taatan hundi keessan waldaan gargaarsa Oromoo Ontaariyoo galatoomaa murtee sirrii murteessuu keessanii fi jazaa rakkataa fi uummataa fi bira dhaabbachuun qabdu fi du'aa'ii uummanni kun isinii godhe rabbiin isinii faaqee balu jenna galatoomaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Kanaafuu gargaarsa bifa lama gara fuulduraattis kan barbaachisu tokko amma karaa nyaataatiin yeroo rakkinaa waan ta'eef qaala'insi waan adda addaa waan jiruuf gargaarsa nama qabatanii dhuftanis nama dhaabbata lama akkasirraa kan dhuftan dhaabbata gargaarsatti gara fuulduraattis wanti itti yaadamu jiraatu kanas kan qabatan dhaabbattoonni biraatis gargaarsa kan akka gumaachan asumaan ergaa qaqqabinsaa akka nu dabarsitan barbaanna tokko ishees nama qabatanii dhuftan karaa nyaataatiin gargaaru. Ni lamaffaadhaan mala isaanii irraa buqqa'anii jiranii manni isaanii jalaa bu'atee manaan ala jiranii roobni kun isaan walatti roobee kanaafuu karaa kanaanis deemsanii dhaabuunis dirqama jechaa dirqama lammummaa fi dirqama keenyummaa. Kanaaf mana isaanii ijaaruudhaaf qabeenya maallaqa guddaatu isaan barbaachisa. Kanaaf isa kana akka nu bira dhaabbattan adara jechuun barbaada galatooma.